3 kana introduction to management sinif qabannee dhufnee jirra. Managerial decision making khajoo kana eegaluun duratti namoonni channel keenya haaraa taatan subscribe godhuudhaan barnoota keenya kana akka hordoftan akkasuma share godhuudhaan barattoota akka keessaniitiif bu'aa akka qabu yookaan ibsa gaarii ibsa bal'aa akka irraa argataniif kan isaan gargaaru tahan share godhuudhaan barattoota keenya hunda jajjabeessaa wal jajjabeessuun gaariidha. Okay, amma barnoota keenya kana chapter 3 kana eegallu managerial decision making khajoo kana eegalla. What is managerial decision making? Maali murtoo kennuu irratti maal jechuudha murtoo kennuu jechuun? It is decision making is defined as a rational choice among alternatives. Murtoo kennuun filannoo jidduun jechuun akka sababaatiin kan ibsamu. Sababni yoo jiraate murtoo kennitu wanta akka oguu sababa tokko oguu fidate murtoo kennuudhaaf wanta san kan eegaltu ta'a. Yeroo irrational choosing dhufe murtoon sanis decision making godhamaa jechuudha. Okay, there have to be option to choose from. If there are not, there is no choice possible and no decisions. Filannoo jechuun filannooleen barbaachisoodha. Filannoodhaaf jechuudha. Filachuudhaaf filannoon barbaachisaadha. Wanta akka filachuudhaaf filannoon jiraachuu qaba. Saniifuu if there are not your choice or filannoon kun yoo kan hin jiraanne ta'e there is no choice possible. Akkasuma filannoon yoo kan hin jiru ta'e filannoon tokko hin jiru jechuudha. Akkasuma murtiinis tokko hin jiru jechuudha. Murtiin kennamus tokko hin jiru jechuudha. Decision making is a process, not a lightning bolt occurrence. Not lightning of occurrences. Jechuun murtoo kennuun adeemsa keessa malee akka bakakkaati miti. Akkuma bakakkaati ogguma takkatti murtoo bakakkaan yeroo hin beekamne yeroo namni of dagatee faa keessa dhufu amma kun akka jecha isiniif wanni jiruuf fide malee murtoo kennuun akkasuma zimbiloo yeroo takkatti seentee kan murtoo kennitu miti. Piroosesaan kan kennitu jechuudha. Akkuma bakakkaatti yeroo takkatti kan light bolt goone jechuudha. Okay, in making decision a manager is making judgments reaching conclusions from lightness of known alternatives. Yeroo murtoon kennamu akka manajeritti in a managers akka manajeritti filannoolee beekaman keessaa kan filataman akka murtoo dhumaa keessa kan beekamu kan murtoon manajeriin kun jechuudha filannoolee beekaman keessa filannoolee qabataman filannoolee ordiidhaan kaayatan keessa jechuudha kan filataman irraa murtoo dhuma keessa kan beekamu decision making jennaani jechuudha. Okay, decision making is a universal. Murtoo kennuun universal. Decision making is a part of all manager jobs. Murtoo kennuun paartii hooggantoota hojii hundaati. Hooggantoota hojii hojjetan san hundatti paartii murtee kennu ta'anii jechuudha. A manager makes decisions constantly while performing the function of the planning, organizing, staffing and directing. Hoogganaan hojii tokko karoora baasuun gurmeessuun akkasuma qacaruudhaan humna dabalataa fidachuudhaan kan hoogganamuu fi hojiidhaanis gochaan kan agarsiisuu qabudha. Eenyunni it is a managers. Manageriin isa kana hundatti kan haajamuu fi kan hojjechuu qabu jechuudha. Akka biyya keenyaatti ilaaleen agaa barattoota akka barnootaatti kan laallu ta'e manaajarri hojiinsaa kanaa fi kana. Garuu akka biyya keenyaatti xiqqoo rakkootu jira hooggansa irrattis akka barnootaatti kan deebinu ta'a nuti. Akkuma barnoonni nu barsiisuu irratti xiyyeeffannee kan
hojii irratti bobbaanee hojjennu akkasuma barannu ta'a. Managers at all levels of organization are engaging in decision makings. Hooggantoonni dhaabaa hunda keessa jiran hundi murtoo kennuudhaaf kan hojiin hojjetu. Hojii san kan hojjetu murtoo kennuudhaaf jechuun isaa maasitti fakkeenya hooggantoota waajjira ispoortii, waajjira aadaa fi turizimii maal godhuudhaaf rakkoo dhufeef akkasuma haala biyya saniitiif kan murtoo kannanii murtoo sanarratti hojii gochaan agarsiisan maanaajara sanii jechuudha. Decision making kennuu danda'u jechuudha. Waajjira fadharraa hooggantoota taanaan kan murtee kennu jechuudha. Haaluma dhaabbatamu waajjira isaatirra dhaabbate jechuudha. Okay, gaafii tokko asirratti nuuf jira. How decision differ as gas zero manager levels. Akka hooggansa sadarkaa qaba itti aanaa akkasii akka hooggansa sadarkaatti yeroo darbu murtoon akkamitti garaagara ta'a jedha. Murtoon akkamitti garaagara ta'a. Murtoo fakkeenya boqonnaa duratti kan dabarsine high levels, middle level akkasuma high level akkasuma operating level jiru. Akkuma sanitti murtoo isaanii kan dabarfatan ta'uu isaa sadarkaadhaan kan deebisaa isaa kana deebisnu ta'a jechuudha. Decision making conditions laal haala murtoon itti kennaman keessaa there are three major conditions. Conditionii sadiitu jira. Isaan kana takka takkaan kan laalu ta'a. Decision making under certain, decision making under risk, decision making under uncertainty. Isa kana laalu. Decision making under certainty jechuun murtoo itti amanamummaadhaan murtee kennu. Yeroo murtee kennu itti amanamummaadhaan wanti murtee ni taa'aaf jennee kan kennu it is under certainty now. When manager now with certainty with their alternative are and what conditions are associated with each alternative states of certainty exist. Jechuun isaa hooggantoonni yeroo murtee kennan maal akka ta'ee fi haala ta'e san filannoolee isaanii wajjin akka ta'e yeroo beekan tasgabbiidhaan deebisaa yookaan murtoo kan kennan ta'a jechuudha. Maaliif wanta ta'e san arkanii jiran. It is that condition are each alternative and state of certainty exist godhan jechuudha. Wantoota dhufe saniif maal akka ta'es beekan. Haala ta'e san filannoolee isaaniitti wajjin akka ta'e yeroo beekan. Filannoo maal akka ta'u qabu. Inni kun ta'e deebisaan isaa akkana ta'u qabu jedhanii info waan argatanii waan san irratti kan deebisan under certainty. Decisions under certainty are those in which the external conditions are identified and very predictable. We are reasonably sure what will happen when we make a decisions. Itti amanamummaan murtoon kennamu haala qaama alaa addaan baasanii fi kan baay'ee kan ittiin wanni gimmitanidha. Kan ittiin gimmitamudha. Maaliif qaamni alaatis waan ta'e qaama alaatirraa adda baaftee kan baay'ee itti gimmittu jechuunsaa yeroo murtoo kenninu maal akka ta'u waan beeknuuf maal akka ta'u beekna waan ta'eef murtoo san kenninaa jechuudha. Fuulduraafis waan maal akka ta'u deemu sarteenitiin beeknaa jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira ispoortii irratti taphattoonni aanaa tokko yeroo walitti qabamanii tapha saniif haala kan yoo ta'e rakkoo isaan qaban hunda ni beekan ni argamaaf. Huccuu isaan barbaachisu akkasuma baay'ataamee isaan barbaachisu wantoota barbaachisoo hunda kan guutamuuf ta'a. Maal akka ta'u fuulduraaf yoo waan kana hin goone maal akka ta'u ni beekanii jechuudha. Yoo ijoolleen miilaan taphattu ta'e maal akka ta'an yoo nyaata osoo waan hin nyaanne takka baay'ee osoo hin baatee yoo fadhaqan ta'e maal akka ta'an hunda waan beekaniif under certain jechuun isa kana waan beeknu murtoo kennuun nun dhibuu jechuudha. Isa kana maal jennaan decision making under certainty jennaan.
isa lamaffaatti yoo kan dabaru ta'e decision making under the risks yeroo riskiin dhufe murtoo kennamu yeroo balaa tasaa balaa hin beekamne yeroo kan dhufu ta'e murtoo kennamu. Decision under risk are those in which probability can be assigned to the expected outcome of the each alternatives. Riskii irratti riskii irraa murtooleen jiranii fi murtooleen jiran filannoolee dhiyeeffamanii waliin walitti fiduun kan itti danda'amudha. Walitti fiduudhaan murtoolee san kan ittiin xiinxaltee akkasuma kan ittiin dhiyeessitee wal fiduudhaan kan ittiin addaan baafattu murtoo kennuudhaaf. In a common decision making institutions is under the risks. Murtoon barame baay'ee rakkoolee keessatti argama. In murtooleen commonity kan beekaman jechuun common jechuun beekamaa kan bakka murtoo saniif yeroo hunda kan barame hate. Making situation is under the risk. Riskii jala kan jiraatu ta'a jechuun. In a risk situations haala riskii keessa jiruun managers may have factual information but it may be incompletely. For examples, it's meteorology. Okay. Haala riskii keessa jiruun hooggantoonni managerri jechuun information gahaa argachuu danda'uu dhabuu isaaniitiin garuu information kan argatan ta'a but information factual information kan argatan ta'uu danda'a gahaa isaa but garuu information san guutuu ta'uu dhabuu danda'a riskii kan ta'u kanaa jechuudha haalli tokko it may be incompletely information nuti barbaannu san guutuu ta'uu dhabuu danda'a garuu information gahaa tokko argannee jira. For example, maal jechuudha meteorology haala rooba fuuldura raaguudhaan haala raaga roobaatiin kan himamu yeroo hunda TV irratti kan argitan ta'a. Arra Itoophiyaa Addis Ababaatti akkanatti rooba akkasuma Adaamaatti rooba hanganaa fi hanganatti roobamuuf ta'a. Boru duumessaa tola boru aduu jeeti dubbata maaliif under the risk gahaa miti wanni isaa. Information isa garuu information hamma xiqqaan tokko argamee jira. Isa kanaaf murtoo kan kennamu ta'a jechuudha. Yeroo hongeen dhufus akkasuma hongeen gaanfa Afrikaatti akkanatti argamuuf ta'a jedhaniiti raaga waa xiqqishoo gahaa katee tokko argatan garuu guutuu isaa hin argatan. Haala kanaan murtoo yeroo san kannuu qabdu. Kan baasu qabduutu jira jechuudha. Tariyaati maallaqa guddaa murtoo waan saniif dhufeef baafta. Tarii wanni amma meteoroloojii argatte sun miidhama guddaa san geessisuu dhabuu danda'a. Yookaan ati rooba waa xiqqoo ta'a yookaan biyya waa xiqqishoo yeroo xiqqoo takka waa balleessa jettee yaaddee wanta xiqqoo takka hojjetta. Daamii tokko reenesaansi dam akka bishaan Abbaayitti ofirraa tolchitan. Akka bakka biraatti dabalu akka magaalaa hin balleessi. Garuu inni yoo fedhe ka isa sarara guddaa ta'uu danda'a. Garuu ati murtee gahaa hin murteessine jechuudha yeroo san. It is under risk jennaan jechuudha. Decision making under the uncertainty yeroo jennu murtoo itti amanamummaa yeroo hin qabne murteessinu. Itti amanamummaa takka hin qabdu. Murtoo murteessuuf deemta. Under this condition, the decision makers does not know what all the alternatives are, what the probability of the each will occur is, or what consequences each likely to have. Haala kana keessatti haala uncertainty ta'e kana keessatti filannoon dhiyeessu hundi maal akka ta'an chaansiin hundi isaa maal akka ta'u yookaan maal akka nutti fidan hin beeku. Does not know. Waan uumamu deemu hin beeku. Decision making kennuudhaaf does not know. Waan uumamu deemu carraa dhufuu deemu akkasuma maaltu akka nu mudachuu deemu tokko hin beeknu jechuudha. Haala san keessa teenyee kan murtee kenninu under uncertainty. This uncertainty comes from the dynamism of the completely organization and the environment.
inni kun kan dhufu dhaaba zamanaatii fi jijjiirama naannolee keenyaati. Haala kanaan kan inni dhufuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf haala keenya yeroo jennu hongeen uumaa hin himamne sitti. Akkasuma ammas qilleensa jabaadhaan manni hobomboleetiidhaan kan bakkisan yookaan tuqamu ta'e yeroo san murtee maal kennita? Uncertainty ta'e ittis namanam murteen ati kennitu sun murtee jarjaraan kennamu ta'a yeroo san murtee quubsaa tokko hin ta'u. Yeroo san wanti uumamu nama uumama murteen kee waa hedduudha baasa jedhamee kan hin abdatamne jechuudha. Isa saniin under uncertainty jennaan jechuudha. Types of decisions. Decisioning kun typii lama qaba. It is programmed decision and non-programmed decision. Murtoo programmiidhaan godhamuu fi akkasuma murtoo programmiidhaan hin godhamne kana takka takkaan hallaallu ta'a jechuudha. Okay. The programmed decisions. Murtoo programmiidhaan godhamu. In this, programmed decisions are the decision manager make in response to repetitive and routine problems. Laal asirratti inni kun murtoon programmiin godhamu kun hooggantoonni murtoodhaa wanta irra deddeebiin akkasuma rakkoolee barame irratti yeroo deebisan kan godhamudha. Yeroo kami wanni isin qabachuu qabdan it is repetitive and it is routine. Yeroo itti deddeebi'u maali rakkoon san itti deddeebi'ee dhufu akkasuma routine problemita rakkoo barame yeroo hunda isaan bira ka dhufu kan barame haa ta'u yoo ta'e programmed decision murtii programmiidhaan kennamu ta'a. Inni barreeffamee taa'ee jiru jechuudha programmiidhaan. If a particular situation occurs often, manager will develop a routine produce for handle it. Wanti tokko yooniif yeroo hedduu irra deddeebiin uumame hooggantoonni isaan san to'achuudhaaf wanta san to'achuudhaaf murtoo yookaan adeemsa baramaa san qopheeffatan. Adeemsa routine ta'e baramaa ta'e san for handle qopheeffatanii lafa kaayatan jechuudha. Fakkeenyaaf waajjira tokko keessatti rakkoo dabtara qopheessuu akkasuma rakkoo qalama qopheessuu yoo ta'e wanni kun irra deddeebiin waggaan kan dhufu ta'a. Har'a qalama bitta baatii sadii booda qalamni ni dhuma hojjettoonni keessaa qalama san ni barbaada. Murtoon kun murtoo kaayamee jiru. Murtoo nama hin dhibne baratamee jiru. Yeroo hunda kan kennaa deemtu jechuudha. Fakkeenya xiqqaan isiniif kennee malee fakkeenya hedduutu jiru. Fakkeenya akkasiitiin amma qalama san yeroo hunda baasan ta'a ni beekan ni dhuma. Ammas murtoodhaan kaayamee jira. Qalamni baatii hanganatti akka dhufu. Daftarris akkasumatti akka dhufu. Waraqaa lumuxiinis akkasumatti akka dhufu jedhamee kan kaa'an. Programmed decision jennaanii jechuudha. Okay, it is non-programmed decision yaafe isa lamaffaa kana. Non-programmed decisions. When a program has not arisen in exactly the same manner before, or it is complex, extremely important, it may require non-programmed decision. Rakkoon kanneen dura irra deddeebiin yoo hin uumamne ta'e irra deddeebiin hin uumaman tasuma si dhufan prograama ittiin qabne wanti sun rakkoosiif haariyaati yookaan kompleksisitan akkasuma baay'ee barbaachisoo yoo ta'an murtee kennuudhaaf wanti sun sitti haariyaa ta'e murtoo non programmable haa ta'e san jechuudha. Murtoo programmaan alatti kennamanuutu barbaachisa. Isa kanaaf jechuudha. Waan haariyaa sitte wanta barreeffamee hin ta'in wanta programmaan keessee miti wanta tasuma guyyaa keessaa si dhufe. Isa kana maal goota akkuma ati beektuun murtoo kennitaafii jechuudha. Amma fakkeenyaaf waajjiroota garii kan hojii isaanii quba hin qabne maaltu akka yeroo san hojjetamu deemu fa'aa kan hin beekne fa'aa jira. Isaan yeroo san wanta takka hin qabanne prograama san hin beekne yeroo san murtoo itti dhufu. Fakkeenyaaf haaluma taphaa keessatti waajjira ispoortii kana keessatti
qophii kubbaa aanaa fi aanaan taphatan irratti kan qophaa'an yeroo ta'an isaan yeroo hin beekne yeroo itti hojjetu taphatamuu deemuu fi kana kan hin beekne ta'a. Tasuma isaan osoo hin beekne guyyaa 3 hafe qophootanii jedhamaaf. Isaan tireelingii malee akkasuma ijoollee walitti qabu malee ganduma tokko keessaa walitti sassaabuudhaan dafanii wantuma sun dabarsuudhaaf murteessanii jechuudha. Murtee xiqqoo nama dhibu murtee wanta san galma hin geessifne jechuudha. Murtoo akkasii kanaa jira jechuudha. Decisions are termed non-programmed when they are novel and unstructured problems jedhama jechuudha. Murtooleen haaraa fi kan caasaan alatti uumaman. Caasaa ati qabatteen alatti wanta haaraa fi wanta caasaa keessa hin jirreen uumaman yoo akkas dhufan ta'e it is non-programmed decisions jennaanii jechuudha. In the most organization and programmed decisions are handled throughout policy. It is correctly dhaabbata hedduu keessatti murtoon programaan kaayamu kan qabatamu imaammataan murtoon san kan qabatamu jechuudha. Programaan baafame wanti san kan murtoon baafamuuf jechuudha. In programmedidhaan jechuudha. In non-programmed decision however usually handled by general problem solving process, judgment, institution and creativity. Non-programmed decision making gidaan immoo kan ta'an garuu kan qabatamu adeemsa kamiin adeemsa rakkoo waliigalaa furuuti. Adeemsa kamiin general problem solving processidhaan isaan kanaatu murteessu judgment akkasuma namoota judgment ta'an murtee qaban akkasuma it is intuition jechuun kan dandeettii qaban dandeettii waan san murteessu akkasuma kan creativity uumamaan murtee kennuu irratti kan ta'e isaan kanaatu murtoo dabarsa in non-programmable decision irratti jechuudha. Akkuma fakkeenya kubbaa isinii kaasetti fakkeenya nama institutionii qabuutu jaasan yeroo san keessatti akkasuma nama general problem solving judgment creativity nama qabuutu non-programmable decision kana murteessuu danda'a jechuudha. Dafee nama kana sassaabee siistemaa walitti qabee firra waan programmiidhaan waan itti dhufe waan ta'eef decisionii san murteessee haala san firraa dabarsuu danda'a fi jechuudha. Ayyee arraaf asirratti yoo kadhaamte gaarii nutti fakkaata yeroonis dheeraata. Chapterii kana part 2 hanga isiniif qabannutti arraaf asitti nuuf gahaa. Taayippii kanarraa kan eegallu isiniif ta'a. Namoonni haaraa taatan ammallee share, like, comment nuuf kennaa. Wantoota isiniif qopheessuu barbaannu telegiraama keenya ashaamteek jala seenuudhaan commentii nuuf kennaa. Wantoota garaagaraa kan isiniif hojjennu ta'a. Galatoomaa jabaadha. Wantoota isin dhibeessa akkasuma telegiraamii keenya jalatti nuuf fiduudhaan commentii jalatti wantoota dandeenyu hunda hojjennee waliin dabarsuu dandeenya. Arraaf asirratti nuuf gahaa. Share godhuudhaan barattoota keenya hunda waliin gahaa. Nageetti jabaadhaan isin